بيتا ورا فوتوشوبي تلقاني أبدي ديماني جنوتي إيه اللي مري النجرة والدب النجرة وانا نجتشو بربادو بليز جولة تيجي إيشنون دينو أرسي هررقي وصون جرين أما قبضان اللي قديسها أبا وان خنا بكانجا أنا كخيات يعني خي إلمان أبشاتي متي أبشا متي مالي بنسلبونا مان تاني نما ماتي هادو في غرغارو أكو في وري هوري غرغوري غرتمي لمان يساب كابالي دي مخنا قديسا ناس نجري خيس خجما خيسانيتس دوغا ميدما خجما خناتس ميدما جمال تشوتي أفوت ولجاتي قديسا رانجلانا مالفين كان جات أنا جيني برباج سلامون دانفو جرو أسيفو nama waa'ee gantummaa faarsu. Oy miidhama agarteer taamati. Aga waa'ee gantummaa keessin caalaa faarsu. Faayidaa nama gantummaa. Gantummaa namni isin caalaa faarsuun jiru bar qabanii aadamii qullaan keessan gadi yaatanii waa'ee nama tokkorraa haasoftan waa'ee keessii namni tokko birrii waliin qaburraa haasoftan namni gandi guutuun muluun bani aadamii naannoo tokko guutuun nama tokko nattu jettan gantummaa san caalaan jiru bar garuu dhaabuun barbaachisaadha. Ammi dhagai koy abdi gaafis gaafata. Amma agartee gantummaa faayidaa qaba murtu. Aha isin deengadda agartanii gantummaa faayidaan qabuumi. Gaafa arsii walloo jettan arsiif jimma jettan arsiif hararge maaluma isin hundaa wajji wal ciniintan kana dhaabsisaa ijoollee teessan gorsaa nama guddaa itti ergaa hundaa wajji hawallolu jiru isini piliis rabbi sodaadha. Ish ni da daga abdi nama lolum beeytu please qosa media irraa kun inter amma naafatin deengadda video irratti waraabden arrabsaa turte waliida walla wajjiyaa soina anaaf kiyaara akka barbaanne asin ol godhol anaaf kiyaara akka barbaanne wal goona wal arrabsina sigalee abbaa barbaanne garuu ijoolleen yoo ijoolleeti dhugaadha ammoo gandi tokko guutuun nama tokko irra deebi'ee waa wal fakkaataa jecha wal fakkaataadhaan gisee jedhu gandummaa san caalu hin jiru mucaa tokko deengadda qabanii amma dubbiin kun kalee oowwee miidiyaa kana walgee waca miidiyaa walgee deengadda gaafa jaarsii umrii waggaa 40-50 abbaan keenya hiriyaan abbaa kaakiyyee keenya qabamee akkasitti tumamee imimmaan bo'u namni irraa dubbate hin jiru mucaa daa'ima tokko qabaniiti silkii irraa fudhanii tumanii walloodha mucaan jennaan argeera seeneeti dhiifama jaanii silkii deebisaniif gadhiisan wanni akkasii sun ijoollee tana walitti oofuudha gaafa san dura gabbaatanii jaama kana dhaabaan jenneen amma komantii tiyya fuudhanii komantii an hiriyaa kiyyaa barreessee akkana gaaboo jedhanii huccuu uffata isinni uffatee irratti godheef dhufanii asii olii gadi deemanii kijiba yaasan beektaa wanni akkanaa kun sirrii miti gama kanaan naan rabbata gatsishal bareedaa dhabsi boodalleen fagaatu so amma walumaa gala amma yaada keenan dhaggeeffadhu murti amma yaada keenan deeggara akkuma teettenan miidiyaa irratti gama waan san hin beektu irratti haasaa nama sun jirtu waan ta'eef amma booda fooyyuu amma ebalu balleessee ebalu akkasii jennu badiin barbaannu rakkoo kaatan sun yaadne kee kanaami. Badii walitti godhachuun barbaannu amma maal barbaanna ijoolleen tun ijoolleedha ijoollee mootummaan hin hoogganamne nageenya afaan nagayaa qofaan hoogganamtu ijoolleen tun sii galeemi ijoollee Tuni goni lubbuun akka hin baane nageenya akka dhufuuf ijoollee kana gidduutti xiqqaa guddaa sheekaaf keessi namni hundi gabbee nagaya haala ibsu bakka nuti nagaya barbaanna duris dogoggora walitti buune xiqqaaf guddaatti walitti nu oofe agartee mi sheekaaf beekallee walitti nama ergaa ijoollee tana amma karaa dhaabsisuu irratti furmaanni yoo barbaade maal isinitti fakkaata akka yaada kiyyatti bu'aa laallee maaliif walitti bu'aa ollaa waan joos laaluu danda'u qabna. Kawalitti nama buusu nama akka anaafsii kanaaf nama tokko faasiisitu harargee kiingidhe ijoollee gaaraa walitti qabannaa ta'e amma kun namni wal fixe amma tuyyuu ishee na hojjirta agarteemi walumaa galatti namni gantummaa kana kaasu warra deema amma Arsiin gisuma hunda kiingii jetteetuma wal ciniinti walloo wal ciniinti harargee wal ciniinti Abu Musaa beeda waan jedhe dhageessee atiin akkasitti nama ijoollee teessanitti himuu barbaanna amma rakkoon kun bakka irraa ka'e eessaa jaanii barbaadu hunda jira dhageeffadhu warri kiingii kun bakka hunda jira amma isa hunda dhiifnee amma fakkeenyaaf ati amma yeroo hedduu yeroo amma wanni si aarumaa libeeyta namoota ijoollee biyya arabaa warra fuuloo guddaa hin qabne warra namni dhageettii hin qabne itti naaruwan soonni waan fedhaase
Ati osoo waa hunda beektu yoo dhuftee immoo waan ganda tokko wayii dubbatte namni si dhiisu maaliif ati hagana geessaa olii gad deemtaa biyya keessa jirtaa. Ani arsisuma deemaa dhageessuma. Ani jalqaba akkamitti waan kana dubbadhe beekta Abdi. La dubbii bakka irraa jalqaba irraa dubbanna tuni warra miidiyaa irraa dubbannaa beek ijoollee teenya ammallee wanni jennu nama 600 na leelu jira. Nama 600 na leelu jira akka barbaadan anallee Abdillee arrabsa. Daa'imaatii ergatte haati sabalee hin qabne fa'a. Gara hundarra. Sagaleen kiyyan dhagaamu? Amma sa hin dhagaama. Gara hundarraayyuu ilma haati ergattee jira. Gara Arsirraayis, Harargeerraayis, Rabbiin Harargee jee nama nuumne, Arsii jee nama nuumne dhugaadha immoo Harargummaa fi Arsummaan bakka itti dhalatanii aadaadhaa fi duudhaa waan ittiin mul'achaa turre. Dirqamaan eega dhiibanii waan kanatti gartee sadarkaa kanaan ga'an dura dhaabbannee dhaabsisuun edallee nu yaamanii mana asliifatti nama gurguddaa irratti ustaazotii hedduu irratti waliin nu fidanii waan nuun ja'ani aboo ani warra achiisan keessa hin jiru. Ka walitti dubbannee jalqabaa tiriribbii kana eegalle anaaf Sheekhaa Roobeet. Sheekhaa Roobeetu nu eegalan isaaf hin deebii kannee ijoollee Arsii guutuun natti as garagaltee natti duula bantee anillee deebisaa ofirraa kanneef indan waan isaan aarsuun hin beekaa waan isaan aarsusan anis jedheen bas kanarran dabarre keenya waan miidiyaa irra jiru. Siigalee miyaanni kiyya nama si arrabsuun faarsitu nama si aarsu hin gammachiistu wanni godhame kana. Amma sadarkaa kanatti hagee kuni waan amma eegalamee miti. Yoo dhugaa dubbannate ji'a tokko duras Arsiif Harargee jaanii waluma jiran. Nuu dhaabsisaa ture akkamitti dhaabsifne? Arsiif Harargeen jaarraa fi waaqodha. Nadhii fi elemoodha. Warra wajji qabsaa'e, warra iccitii walii eege, warra wajji nyaate, amantii wajji qabu, aadaa wajji qabu, duudhaa wajji qabu, kabaja namummaa wajji qabu, oromummaa wajji qabu jennee dura dhaabbachaa turre. Dhagageessaami? Akkan. Ammallee wanni an jechuu barbaadu gama kiyyaan naa jedhee namni lama miidiyaa irrattu akka jecha waliin jiru barbaadu pilis geeni gaati nurraa dhaabaa waan kana nurraa dhaabaa Harargeen isa Arsiin caaltu Arsiin isa Harargeen caaltu kajaamiif kabaja walii kan nulaan obboleeyyan ilmaan haadhaa mana keessatti khayra takkaatiif khayra guddaa yoo kabaja waliin kennine walloluun isaanii nafuu beef mana keessatti. Dhugaa. Kanaaf kabaja waliin kennaa waan qabdan sa'a tanatti gama hundaanuu anis gama kanaan hagaan dandeetti warra Harargeedha jaaman ijoollee teenyata Harargeedha jaamanii lola kana keessa jirtu hin beekulleedha eenyu akka isaan ta'anillee hin beeku please yoo asirraa na dhaga'an ta'eef lola kana nurraa dhaabaa rabbi sodaadhaa nurraa dhaabaa ani wanni jechuu barbaadu kana ati hoo maal jettaan? Anillee yaadni kiyya duraa kanuma duraayyuu gantummaa hin labsinu yoo amma rakkoon namni keenya hubannoo wal dhabee yoo ati akka murtii guututti waa balleessite ani murtii guutuu arrabse namoota dhufee nama rabsuutu gantummaa san keessa lallaqa malee namni akka dhuunfatti dhufee wal arrabse rakkoo miti sii galee ana manaafatti asi arrabsee jira ati arrabsite bakka amma normal hojjaasuu jira. Ammallee waan biraatti tuyite beektaa? Namni tokko akka ganda keessanitti isin ganda birarraa ta'ee yoo waa balleesse fakkeenyaaf Arsiin muluun gadi yaateeti waa'ee isaa dubbatti viidiyoo waraabde sirnuma keessattuu akkasii safuu keessattuu akkasii aadaa keessattuu akkasii moo guddisaa keessattuu akkasii miti kun bakka hunda jira atama bar rakkoon ta'e guddoon tasir ati baattee deemtummaan ni beektaa gara bizarra fe'e yoo waa dubbattu hawaasa walitti qabda isinii jedhalaan isinii sanammaan isinii jedhu warra miidiyaa irra jiru siin jalaa bar warra miidiyaa jiru maali ebaluu jedhi ebaluu jedhi. Nama kuma akkamitti ebele jee lakkaa akkamitti ebele jee lakkaa. Bakkaan. Nama semali Harargee sermoni namoonni gantummaa qaban waan jedhaniif ol baasee himuun Harargee hin jedhan. Nama meeqatu ba'uu jira gubbaa ijoollee tolalee eebimmaan buusee warri Harargee meeqa ba'uu jira Arsii keessa meeqa ba'aa jira. Kanaafuu nama waan kana kaasee ebaluu jechuun dandeenya bar. Kan nama aarsu guddaa yoo ati waa wayii walitti qabu nama waan san keessa jiru jedhee walitti qabdee dubbattu xiqqoo si kan nama aarsan si galee. Walumaa galatti yaadni kee amma naatee jira galatoomu. Dhugaadha. Namni miidiyaa kana gubbaa wal tarabaa wal arrabsaa
warri lafarraa waan san hin beeku amma wanni kun nu gahee dhaabaa jechuun kee galatoomi waan akkanaa sirraa barbaada osoo agartee niga ammallee niga akkatti ammas ta'u ji'a takka guutuu waliin jenne guyyaa 15 waliin deemu jirra walis arrabsine walis garagalchine akka feene wal goone niga bakka nuun ga'u niga macarrashaan irraa lolaa jaan araaraa jaan macarrashaan lolaa araara የጦርነት ጥግ መታረቅ ነው የተያመሻለ እንጋ በቃ ሀገው ነምኒ ወንድ ሚያከለበት ነው ከነስ ማሊ በይታ ሙርቲ አናማ ሚዲያ ፈየደመን ቤካ አጥለ ሚዲያቲን ፈየደምታ ወሪ ሚዲያ ኩን አከ ሚጃን ባኑ ወረ ቢታ ጉርታ ከስ ጅሩ ሲገለ ነሞኒ ብራ ከሰንት ፈየደሙ እንደን ጅራ ዋና ተውከና ጉቱ ዱባሴ ውጅራ ሲገለ akkasi miti warri miidiyaa laal amma murti guutun anar keessaan qabu osoo atillee duute simbeeku oo ati nama jetellee simbeeku warri miidiyaa kun walitti sin naquu malee waa wayii sin godhuu malee waa takka sin fayyadu warri lafarraa dhaabbadha amma kuno namuu keessaa of galchuu deemaa jira jechuudha ajandaa kana keessa harka fudhataa jira jechuudha gaafa nan miidhamutti ka'e gaafa agartee ijoollee warratti rasaasa qabdu amma kaduun dhabamu boriiftaan keessaa akka itti cufamnaa jechuudha kanaafiyyuu isi warri lafarraa hin gayyoomina Feliz ijoolleen biyya Arabaa keessattuu hin gowwoomina dhaabaa ofirraa dhiisa. Ajandaan ni ka'a bakka hundaa ni ka'a sudarbii waan akka walitti deemu jira. Tokkoon nama walitti hin fiigu warkaan. Isin immoo warra mee waan isin ajaa'ibu keessa Oromoo dhumtu keessa gaafa irreechaa dhumte malee Oromoo bakka takkatti nama 20-40 dhumtu ijoollee sorrabiyaa malee jira. Maaliif waan Oromummaa qaba bakka takkatti yoo deeman gaaratti bakka takka dhumu saaruun bakka takkatti nama 100 fixu bishaan bakka takkatti nama 100 fixu. Isinoo maa wal fixan warra jiraaf maa wal fixan qoy yaa obboleeyyan kiyya dhiisaa nani marti nu gaafa ajandaa wayii galee gaafa rakkoo dhufte keessaa kan mul'ata hin goyyoomina wallaahi billaahi hin goyyoomina ijoolleen biyya Arabaa ijoolleen teenya akkasii amma aga feene wallolullee aga feene miidiyaa kanarra waan feene waliin jennullee isin waan barbaadanillee jaa rakkoo hin qabu garuu nama hundaa wajji walitti hin bu'ina please rabbi sodaadha nama hundaa wajji walitti hin bu'ina hundaa wajji waliin madeessina deengadda walla wajji ture jimmaa wajjis ture bakka ni gaa wanni kun arraboota Oromoon deebitee walitti akka hin dubbanneef isinillee namarraa tasgabbaa maal taaneet akkanan namaa wajji walitti buunes jaati yaada hamtuu takka namni isin jibbu hin jiru waluma arrabsa jechuun namoota arrabni dheeberata hedduu jira miidiyaa kanarra kan miira xiqqee keessa nama galchan hedduutu jira ni beeyna please tasgabbaati murtii seeratti dhiyaachuu qabu tan seerri mana ummaa teessaniitii miti please heera wanni jaan kun adeemsaa fi heera qaba dhaggeeffadhu saniif an sanillee rakkoon qabu ani isinii dhiyaadhee yoo isin tasgabbooytan ta'e rakkoon qabu yoo isin ka lola kanarraa dhaabsitan ta'e nuti warri lola kana keessa jirtan haganaa lolli dhaabata murtii yoo yeroo hundaa akkana haasawite laga kaamur so yeroo hundaa akkatti bakka amma kun akka nama yaada qabu akka sokaa haasawite ni dhaabata lolli yeroo hundaa amma qofaa miti laal yeroo hundaa akkatti yaada haasawime yeroo kamuyyuu amma waggaa isin amma qofaa miti umrii hagaa gara keessaatti gandummaa labsaa turte anna Oromummaa labsaa ture bar wanni akkanatti nama miira keessa galchee mariin garsiisin sirra cufa wanni akkanatti nama miira keessa galchee maali beektaa nama takkaa gandummaa dubbatee hin beekne irraa gandummaa argan wallahi laazim dhugaas hin jedhame warri biyyaa seera qabdu nagaan bubbee gala seeratu jira manguddootu jira hayyoota jira amantii jira ijoollee biyya Arabaa bosona keessa jirtu warra karaa nama dabarsan warra dabran ka wal dabarsan saniif dhaamsuun itti qabnu please wal dhiisa rabbi sodaadhaa wal dhiisa waan deemtaniif hin dagatu wal dhiisa wallahi wal dhiisa amma naa deemtaniif hin dagatu kunoo fakkeenyaaf amma ani murtii deemgadda arrabsee kunoo wajjaasoo jirra isinillee mee sammuu akkanaa tanaan jiraadha bakka waa wayii qalal godha wanni fedhee dhufe qalal bakka hin jiraanne qalal amma ijoolleen gaara keessa wal barbaadaa jirti kun amma isaa akka dheengaddaatti akka wal barbaadu jirti namni karaa taraan jiru miskiinni gaara keessa nama akka nama biisan beekutti gaarri silkii itti dawwalaa ijoollee tana dhaabsisaa nama gurguddaa itti erga waamee oolaa jira